ati harashii taanaan wanni si dhadhu mi'oos galee wanni ati wanni intaan hin jirtu dhukkeera hafte. Meeshaa qopheessitee qottee lafa sun cufaa. Egaa amma namni baalagummaa si'an waan nuti arginu baalagummaa miti. Egaa ilmiidha. Khaani gaafa khaan maal naan jee beeyta? Saa gaafa jaartiin garaa iddoo akkam horii qottan jennaan kaawwa naan jee karaa jeessanaafi. Galatoomii immoo hangara meeftatu na absaaf hayyee itti fi dabina. Akkas ni fitadha gabaabduu nuti hin fitadha. Amma laafateenyaaf intala baadiyyaa tana eeruu godhe immaa. No, fakkeenya na fudhate. Raawwasu godha naa jiru. No, naan fudhate. Wayii ni si fudhate ranni si fudhate. Fed, fakkeenya maa na fudhata. Nisaa ullakku maal sun lakku biyyi deemu kataaba keessa akka kagisee sun. In fed. Maaf hin Na fudhata fakkeenya. Nama biraan jira fudhadha nama biraa fakkeenya. Maash mara laalatti. hayyee baay'ee jaalatee guutuu ni jettifeeti. Haa. An jireenya kiyya keessa fakkeenya ta'uu hin fedhu. Obbo Nisaayin tun kitaaba shari'aatti. Ati ooluu torma dhugaa ta'uu feeta malee ta fakkeenyaati miti akkasii mi okke taate. Hin fedhu fakkeenya waan maqaa kiyya meeshuun hin godhina. Amma isiin famous ati meeshiin godhina. Egaa badaa. Hunde bira. Ta bira kutaayee. Nama famous tu kombeeta maqaa isaanii. Teemasummaa miti rammee waan badaadha. Aangoo isaan qaban kana dura gabbu'aa. Kana jechaafuu si bira Rammee aan waan badaadha. Anammoo gaafa ati famous hin taane si bira kan. Rammee wal beeynaa miti. Egaa gaafa ati tokko No, wal beeynaa mi. Bira keessaa beektaa baadiyyaa wanni No, osoo biraati miti. miira keessaan galle dhageeffadha guys ni finima. Annamni yeroo duraatiif tiktokaan chaatii wajjin haasa'e rammeedha dhugaa dubbachuudhaaf no. Namni tiktoka haara yeroo duraatiif beeku isa. Gina ammoo Okay nam. wal beeynaa wal kabajaa wanta hin taane fakkeenya waliin fudhannu waan magaalii fakkeenya walaa fudhannu. Kuma gaarii bakka kitaaba rabbii jiru. ሰላም Salaam. እንዴት ናቸው? Amaan. አዎ akkana isiniin jedhe Eh. waa'ee ulfaata na isinirraa akkana karatti dhaabdanii amma nama wal ulfeesse hin agarre osoo namni wal ulfeessu jiraate irraa haasawna waan ta'eef akkasitti amma yookaan abbaa bulma habbaa eegan akkamitti itti deeman fa'aa yookaan hin jiraa miti waan biraa fa'aa itti tuttuqa. Bar nuti sadarkaa duraati irratti yaadee intalti baadiyyaa fidee ulfeessineeti rabbiin sillee ulfeessini kabajneeti ol guddifnee na fahamtii waan irraa jechuu barbaade. No, waan faamata abarti faama si faama. Jechiriya walaal Wallahi waan bareedu barumsa kan namaafillee baadiyyaa namni mana kana jiru qabaafne hundi malee ulfeessa. yookaan isii Ulfeessa qaban. biraatti fudhannee akka biraatitti isii dogongora keessa galchuudhaaf yookaan akka biraatitti waan kanarraa kaafnee dubbachuun turre. Allah. Yoo ulfeettillee gartanii Hundaanuu namaa kanatti laafiftee eegini. Mahatti mama bayan. Bas gootee Maal jechuun asiin galle guys waa inni jedhe. hundoo namaa tolchiin siin jedhe. Oh, lungoo namaa tolcheette isa. Ma bayan si biran ga'ini saniifi. Biftu. Mama bayan nunggu dah hebat kurcin. Dhalumaa waa dhungatas. Kuwiin carcar osoo maama bayaan jiruuti intala baadiyyaa dhalaan gochuu eegalte a'uuzu billaahi min shaytaan rajim. Dhunganne gurmeessa. Maal godhe obboleetii tiyya. Akka Obboleetii Kuyin ati tiyya. san dhagayin ati denganda dhiiran dhunganne galarii dhiiraa kasan teessu gurmeessa. Yaa nootti. Lakki gurmeessan irraa dhiise jira waan biraatiin eegale. Gurmeessa. Mama bayan dhungatu Naarkaatti litte. Anammoo kuyi bagana dhungate obboleetii. magaalota salaasaa dhaabbaddaa meeqatti? Awwanni takka xibbiyaa keessanirraa waliin hin jaalanne dubbii takka dhiiraa afaan keessanii osoo dhiirtii waan sunirraa haasofitee xumurtee goola beerraa bu'ee hin jenne afaanii oriyu tana firaa lafaa hagaddaa isinirraa isin bu'ee. Amallee Oromoo. Amaluma keenyaami kun. Amala fokkuta. Ma fakkeenyaaf jarrammee fal'aanaa gaafii dhiyaatee fiiti waan irraa deebisu jiru san irratti hundaa'ee waa dubbachaa ture. Waan kana kabajaan xumursiisa achi keessa ergaa inni dabarfachuu Deebisaan deebitee barra laa dhaggeeffadhu falmata. Deebisaan deebitee kana caalaa maaliif baxabbannees?
Baga nagaan waa'ee jaalala raasaa amanta na taa'u. Waa'ee jaalala haasaa malee inshaallah. Dhaggeeffadhu. Inshaallah dongoraa fi akaafaa keessaa hin baatanii sinaa akaafuun joo. Mee dhaggeeffadhu. Gaduma Akeeka. Wallahi itti ragaatti Akkoo gaachaa itti uggata gurte dhalaan ni akaaftiin talabaadiyyaa. shaay maalitti beeka isin warra akaaf fiddanii akaafaa fi dongora hojjetan gaafii. Ay maali inshaallah akaafaa fi dongora biyyi addunyaan tashaashaaltee bartiraantirii dachii qophi. Ay maali. Maal godhan ashaatee kashiree kimaa fi meeshaa dhaggeeffadha. Keessa deete. Mana komira keessa nagalchee waan biraa naa seesitee. Ani Badia ufi taiha. Si Addunyaan akaafaa fi dongora bira qote. Baadiyyaa rammee fal'aanaa si caalaan beeku. Nama kana gahee isaa keessatti shoora keessattuu jaalalaa wajjin wal qabsiisee nama akka bakkinni ta'e itti illee rannisa. Itti dhiisi waan bayanaa sooti. Dhaggeeffadhu. Kanaafuu obsaan caqasii raabaasi haaduu bitu waan kana. Keessinaa gootee ajandaa kana dhaabuu qabdu. Ulfa keessaa baanee barbaan bayan ulfaa miti moo irraa dubbachaa jiru. Amma ulfa raasootu jiru. Osoo ulfaa'uun lakkitti ulfeessin raasoo yaada maluuti. Maal akkamiin ulfaa'u? Ulfuma kanaa maaltu fidaa? Waan jaamu Maaltu fidaa? Bari dibataa hotel baadiyyaa. Ramme waan jaan hin dhageenye. Waan jaan hin dhageenye. Namni alaa dhalaan takka ulfaa'uu qofa harkan malee taraa meeqattii fi hangam takkatti akka ulfoote hin beekanii jaan. Kun kuyiinuu ragaadha. Nam takka dhalaan akka ulfaa'uudhaaf hanqam takka irraa fudhataa. Kuyiinuu ragaadha. Gurmeessaa walumaa nuun jabi. Taabniinis maal ja'a isinis akka. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dibiti. Tun nama dibdi kuyiinuu nuun tayyiti. Hanqam takkatti ajee. Hanga itti ulfatuma. Kabiyaa jiru meeqatti? Baay'ee takka. Abu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam isin dhageemu? Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni ulfaa'u jiran hin dhagaan. Hin ulfaa'inaa hin ulfee. Ni sin ulfeessinaa ni sin La ulfaa'inaa. hawla wala quwwata illa billah. Mee Ulfoonna jettanii gool neeytanii gaafa. yaa bu akka mufraataadha dur nuti Baatee ijoolleen takka fayyaa dongoruu qabdanii itti bari intalli Akkas hin jenne lakkeen akkas hin jenne. ulfeessuudhaaf. Baay'ee. Isinis Meeshaa baatii torba dongoruu qabde maal qabdi? laal isaan ibsinuu isaan raasoo jiran. Guyyaa tokkotti ni ulfaatee ulfaa'uudhaadha guyyaa tokkotti. Wanni baay'ee tokko jennu. So, akkasii ilmoon gaafa rabbiin uumamtu uumamti malee wayi baay'ee takka guutuudha wanni itti uumamti. Amata guutuu wanni ijoo sun hin jiru. Kuufincha Oromoon ulfina guddaa sii qabdi ni beektaa? No akkasii. Waa isin gaafadhu. Warra dhiiraa kan bara waan hin galin jira beekte. Waa isin gaafadha. Mudii fi fatana. Fayyaa nagaa. Inko ween gaafatan. Okay. Arraan tan Itoophiyaa keessa maaf deemu ture sa? No, Asho speed Itoophiyaa keessatti arraan tana maal godhe serious guys. Akaafaa fi dongoraa fudhatee dongoruu ture akaafu ture. Bari nagarree wanni dhaabee ture bar biqiltuu dhaabee ture barre. Mana maqaa biqiltuu harkaan qotee dhabe haadha raawwa. Hinjijjiirree bar serious. Guys, warri commentii meenyu ibsaa warri Itoophiyaa turtan. qeeressa eegee hin qaban ijaan qaban gadi lakkisan iyya taabbaatu. Haayawee. Afaan Oromooti. Falmata kiniin jee dur manguddoon teenya akki jettu ijoolleen zamanaa hudduurraa ibidda qabdii jettii beekta warra orgaanii qasan baananii. Amma zamana kana ijoolleen hudduurraa ibidda qabduun harkine tanuma afaanirraa ibidda qabdu malee akkami dubbiin tun. Dhaloonni wudi jijjiiramaa deemamree akka kilaameetii cheenjiiti. Zamanaa hojii deemti nama mana namaa dhalatee fi mana dhalatee hojii deemti dubbiin. Na dibde wallaahi ilaaleetiin akka dubbii kilaameet cheenjii kana taate wanti gartee dur tabeeynu sunii fi wanni amma harkaa jiru guutumatti duraan isaa waladda. Yaf'aluma yashaa'u. Hedduu na dibdee bar wanni tun na dibdee. Zamana kana sooshaal miidiyaatti illee ol babuuniin dhiisee garuu hogguun ol bahu nama kanuma ibiddi afaan irraa balbaluun harka. Subhaanallah. Karumaan itti baasuu wallaalee. Tanumaafin isin gaafadhe. Afaan Oromoon beektu ati. Afaan Oromoon beeku nama amma afaan wanni irra jiraate maal jechuu akkas jechuun. Okay.
Sigala jeetii yaada uummata dila kana mee namni biraa kan isiitti hin galiniif ni jira isiniif walumaan isinii maadduma hubachuudhaaf namni hin galiniif kan biraa ni jira. Annaa galee jira. Annaaf hin galle. Okay. Hayyee. Intala baadiyyaa keessaa nurraa himeef. Non amtaa kasi kajeessii kafixussii maal jechuudha?